Waan ati illee hin qabdu sariga. Har'a eenyu wajji argamna? Har'a aanaa Muhammad Okaaw aanaa Burkina Okaaw aanaa ayyee nama jaamuu wajjin jirta. Egaa guyyaan irraa kun guyyaa iidati guyyaa gammachuuti. Na dhufuu keessaniif hedduun gammade. Ayyee akkuma beekamu gaafii takkas gaafachuudhaaf hayyamamaadha. Mirga guutuu qabda yaa guyyaa kana rabbiin nuuf kenne mirga kana maatii miti. Killeen takka daqiiqaa 5 keessatti yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqaa meeqa keessatti bilchaatte? Daqiiqaa 25. Daqiiqaa 25. Waan kan kee kan namni sirriitti fayyadamu. Waan kan kee ta'e kan namni sirriitti fayyadamu. Waan ati illee hin qabdu sariga. Maal? Ati illee hin qabdu sana kan biti irratti walii galtee kuma dhibbisitti sadii namarraa bituudha. Qophootti kana gahaa.